السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتو في كبجمتو تكي هوندي كيسانو نغان كيك اللي سران كان أن رامد سناغو سننجيجا أسوا منتي في كتا هنجني أقسم جولي أمنتي برالي أشمار كفوني سننجيجا هدو تكاني سنجالة دا هدو تكاني سنكبجا هردفتو في كبجمتو تكيا هدا نموتو روزا مالي فلفتي مال جيتشو لفتي اللي ورجتن هجا دافي تقفا سن مرة يندي مقبا tokkoffaa hordoftootuma kiyyarraa hin dhimma qaba. Maal inni hojjettanii na gaafattan takka takkaan isinii himuu danda'a. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Jalqabatti waa'ee makooranii koolanii irraa kaasee an dhiiseetiin hin jira. Viidiyoo kalee gad dhiiseetiin hin jira. An dhiiseetiin hin jira. Koomentii keessan irraa an amma ka koolanii daran isiniidha kana aarsu jiru. Maaliidhaaf hojjettan? Warroonni waa'ee kiyyaaf kakuulanii isinitti hima. Qorachuus hubachuus barachuu dandeessan. Garuu ammootu namni waa'ee namaa hin beekne, namni keessa namaa hin beekne, namni maalummaa fi eenyummaa namaa hin beekne dhuftanii warra na jaallatuuf warra na kabajuuf bakka guddaa isinii qaba. Warra koomentii gaarii koomentii babbareedduu barreessanii bakka guddaan isinii qaba jechuudha. Maaliif hadha akkana aarii dubbachuu jira yeroo jalqabaadhaaf yani kan siidhes ta'ee isinitti dubbachuutti jiru jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota kiyya anaaf kuulanidha ka waliin mufate. Hamtus haa taatu, baddus haa taatu, toltus haa taatu nuti dhaamire ka waliin dubbate. Tokkoffaan jalqabattillee isinirraayi. Isin kuulanii ani hordoftoota kiyyaa hedduu takkan kabaja. Hedduu takkan isin jaalladha wallahi. Maaliif isin argeen beeku sirriidha asirra miidiyaa kanarra na beeytan malee lafatti tokko warri na arkitanii hedduu warri na beeytan takkan jiru. Nama kuulanii jedhee na dubbisu jira. Kuulaniinis lama roosaa jedhanii isaan fa'aa dubbisantu jira. Tasa ta'ee nuti wal bira namni nu arkee waddaan nu beeke malee akkasitti namni akkasitti sirriitti ati eebaluma akkasi nama hedduu akkasii jedhee kuulanii jee gaafa na gaafatanitu jira jechuudha. Kanaaf anaaf kuulanii bakki wal finnullee wanti wal goonullee inuma hin jirtu. Maaliif galata dhabdanisi? Maaliif dachiif samii cittanii anaaf kuulaniin hanga feene yoo wal lollee boru walitti araaramna. Warri koomentii hin taane koomentii badduu barreessitan waan hin taane namaan jechuu barbaadan uf sirreessaa yookiin ergaa kana barbaadanii viidiyoo kana maal altarree? Erga nama tokko koomentii jala deemtanii waan hin taane barreessuu barbaadanii koomentii jala maa deemtan? Maaliif barreessitarree? Maaliif viidiyoo kiyya ilaaltan? Maaliif daawwattan? An jalqaba wanni walitti nuti fideetiin hin jiru koomentii keessanirraa yanga kuulanii ka'ee illee dubbise. Ani asla waan namaa kaasuu hin barbaadu, namni isa akka waan kiyya kaasuu hin barbaadu. Hayaata namaa keessa galuu hin barbaadu, namni isa akka hayaata kiyya keessa galuu hin barbaadu. Dhugaa isinitti himaan. Nama siiras jeetiin hin jiraatuudhaan. Jireenya kiyya akkatti jiraadhu akkatti jiraachuu baadhisin lakki ati roozaa heerumnaaniin kuulanii dagatteessanii fi bultii jechuun guddoodha. Dhugumaan haati manaa tokko fakkeenyaaf abbaan manaa kiyyaa sonuu nama akkasii miti. Abbaan manaa kiyyaa yoo hin maatii kiyyarraa na dhorke ani qaalii isaa nama fudhadhu. Yoo maatii kan kee haadhaaf abbaa kee ofitti hin fidin biraan dhaqinnaan jedhe shari'aan rabbiillee nama hayyamu. Waan hayyamu jechuudha. Hin dhaqwan namni sanatti hin dhufu. Kanaaf as jala deemtanii waan hin taane hin qaaqina. Keessa namaan beektan maalummaa namaa eenyummaa namaan beektan. Asla wanti jalqabayyuu namni koomentii barreessee waan namni waa namaan jiru wanti nama gahu waa namaan jiru waan nama hin genne waa namaan jira malee. Wanti kaayoo qabdu waa namaan hin jedhu waan na kaayoo hin qabne waa namaan jedha malee. Uf kabajaa isin jaa warri koomentii jala deemtanii waan argitan xaaftan. Ani waan tana aarsu keessaa koomentii namichi takka fa'aa hedduu takkaan na gubdi yeroo baay'ee ati maal jettisin dirra dhawaatti maalni biyyi sun. Sumaalilaandii an takka dhaqee hin beeku. Sumaalilaandii akkana taate maalii taate? Ajoo. Eessattiin na beeyta eessattiin si beeka. An dammoo dubbii namarraa takkaan fadhu. Wasaka. Kanaaf na beeytu si beeka. Isi bichaadhaa miti nama erga kuulanii wallolee isiniif ballatte isiniif taate. Anaaf kuulanii wallolee ani waa'ee lola isin dubbanne. An ol bahee kuulanii wanni an sii irraa nirraa fagaatteef
erga maatii kiyya wajjin dhaqnee deebinee hin beeku jedhe malee wanti an jedhe takka illee hin jirtu. Deebitanii gaafa biddeena ati gootetiin biddeena isii maatii kan kee bira tolchite gadhiiste waliin mari'annee iideetti wajjin goonee waliin gadhisne. Qalbii malee wallaaltee miti eenyu oli beeyti eenyu oli daleeti eenyu oli tolchiti. Aslan eenyu olitti kuulaniin jechuudha. Akkuma tasaa ta'ee nama harkaa bada malee eenyu olitti kaawwan barbaadde gootuudha. Nyaata isiitu nyaatteetti inni qoftu jechuudha. Kuulanii dhugaa sadiitti abbaa jibban haqan jibban. Anaaf kuulanii keessa hin galina. Anaaf waa'ee anaaf isiin akka barbaanne waliin jenna. Miidiyaa irraa waliin dhufnee barbaannu miidiyaa irratti hin fixanna. Warri koomentii hin taane barreessitanii of eeggannu. Hadaraa rabbii isinitti haa taatu. Anaaf isiin yookaan fixanna. Isin eessatti argitarree gaafsan? Kaamma keessa galtanii argitan qaayitan eessatti argitan anaaf si yoo finni ma fixanna ta'a. Yookaan hin fixannu fa'a ta'a. Isinii galee rabbiin zajaa isinii haa kafalu. Zajaa kumullaa isiniin jala. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya hedduu takka naarii viidiyoo kana sa'aatiin waraabaa jiru galgala yoo naaga bu'ee ganamaan gadhiisa jedhee yaade hedduu takka naarii koomentii keessa numaan balleessa numaan dhufa numaan balleessa numaan dhufa aslaan koomentii ani waan baddochi jira argee warri barreessitan deebi'ee alaalame ani hindi sun koomentii dileetiin jala godha sammuutii yaan barbaadan hin danda'u akka namni waan an joon fedhan anis namaan waa jechuun fedhu namnis akka waan an jedhu fedhu kanaafuyyuu of qoxxobaa isin jira warri nu gorsitanii miidiyaa irratti baatanii roozaa kuulanii keessan fixadhaa jettanii isiidha amma bilbila naalaan kaastuu bilbileetti mi hayyee min irratti bilbiltee kaasuu haa dhabu ambilook nagoota bilbila kiyya irratti hin bu'u wasabuu irra wal qaluu wayyaa jette Oromoon akkasii anaaf isin akka barbaannellee taanu akka feenillee wal goonu numan fixannan jedhe yaada inshaallah. Ana dhalee koborullee kuulanii hedduu jaalladha hedduu kabajaa bakka guddaa isiif qaba. Garuu isin tollaan na wajjin jira nan tollaan isii wajjin jiraadha lolaan na wajjin deema lolaan isii wajjin deema gara abbaan barbaadee wajjin deema jechuudha. Gara barbaadettu nama wajjiidhaan deemuuf qophiidhaan. Isinii galee ani wanni miidiroosaa si badii qabaa miidiyaa irratti sittu yeroo jalqabaatti sittu ol bahee dubbatee irra jettan isinuma na dubbisiise. Isin roozaa dubbadhu isin tunaan jedhe. Ani dubbadhu kuulanii meetii na gaafattan yeroo hedduu na gaafattan saniif dubbadhe malee ani dubbadhu. Booda deebitanii badii asumatti natti as deebistan ufumaa itti na ergitanii geessitanii. Kuulanii nuufiti kuulanii dubbisi kuulanii isinii deebisuun kiyya badiidha. Kuulanii akkanaanaaf kuulanii irraa fagaatte dheetini dhugaa isinii himuun kiyya badiidha. Hara bismillah wallaahi naman aarsilaa akkanatti maal abboo bismillah. Kana manna nama laalutti itti dhiisuu isinii wayya fuultakkee nu laalinaa dhiisaa bakkaaka. Maali namni wal akkana godhuun maali gaariidhaa miti dhugaa. Ani hedduu takkaan isin jaalladha hordoftoota kiyya. Dhiifa mallina irraa ta'a akkanatti isinitti dubbachuus waan hin barbaanne garuu ammoo hedduu takkaan aare billaa hedduu takkaan aare. Hangaan an kuulanitti kuulanii nan aarsi kuulanii ol baatee dubbannan deebiseef ammallee qaalii ani dubbaddu. Wal dhiisnaan ani amma kalee waraabe jechuudha. Jecha isin gaafii jecha isin naan jette sanirraa laalletanii waraabe malee waan biraatiif miti. Asirra baanee nuti ajandaa godhachuuf miti nuti. Wanni ajandaa godhatan hedduudha. Baay'eedha waa barbaadu dalaguu barbaannes diraamaa waan nuti qopheessinee as baasaa jirru beeytanii. Diraamaa isinii baasuu dandeenya. Waan isinitti bohaartan waan isin boqonnaa isin agartan waan isin bashannansiisu. Waan dhugaa takka agartee isinii as baasuu fa'a jirra. Isinii galee namni kun akkanatti nama fakkeenyaaf akkanatti taa'ee ho'itii isinii haasa'u kana waan biraa isinitti fakkaatan osoo amma aniin takkitiin tun nama lama taate sirriidha waan takka shaakalee isinii as baasuu danda'a. Angaruu wanni waa'ee kuulanii dubbadhee isinillee badii qabda sittu kaase isin maal balleessite akkana waa'ee gandummaa achi keessa ooftanillee gandummaa miti. Nuti Oromoon dhiiga tokko. Anaa fi kuulanii amantii walitti qabna oromummaa walitti qabna wanna hunda walitti qabna fakkeenyaaf gara amantiitiin illee jechuudha. Anaa fi kuulaniin Oromoodha. Osoo isin amantii biraa qabaatte an amantii biraa qabaannee Oromoodha. Nuti dhiiga takka ilmaan haadha takka ilmaan abbaa tokkooti. Amantiin gargara nama baasa malee Oromoon kamiyyuu kan lafarra jiru Oromoon bakka nuti dhiiga takka lafee takka nama walirraa dhorkuu qabna malee nama ofirraa baasuu qabna malee nuti Oromoon as garagallee wal arrabsuu wal nyaachuu
Kanaadha bara wanni nu guddisuu dhabee bara namaa gaditti kun wanni jennu wal guddisuu hin beeknu, wal kabajuu hin beeknu maalidha nuti? Bismillaahi. Kanaafuu hordoftoota kabajamtoota kiyya warri koomentii hin taane barreessitanii erga nan jaallanne dhiifamaa wajjin warri na jibbitanillee anuma jala yaa'a. Anuma jala yaa'a bakka. Bakka maal gootanii na hordoftarre na hordofina erga isiniif hin taane ani. Dhugaadha isin cinquun barbaadu. Way kana dalaaltaniif namni tokko dooraalee 100 yookiin 1000 kanaaf buusa hin buusu. Kanaaf anna mallee hin tuquu nan tuqina. Anaaf koolaniin hangafeenis wallolli walii araaramna isinoo. Bakki isin dhawtanii isin wanni jettanii jiru. Isinii galee anaaf koolaniin wal jaalanna wal kabanya. Anattu baasee dubbate sirriidha. Isin tuttina ergisanillee malee waan biraa miti. Kanaafuu hedduu takkaan isin jaaladha. Warri na jaallattanis warri na jibbitanis Rabbiin sijaasanii hafa kafalu keessa namaan beektanii waanii kennan beektanii koomentii argitan hin barreessinaa. Yoo isiniif hin taane keessaa utaala koomentii hin taane gaafan arkuwan diileetti godhaa bilaashuma keessan maa harkisin dadhabama hanga samaan shabakaa keessan ofirraa fixxanii fixinaa waa hedduu ittiin ilaala tiktok fa'aa seenaa ittiin ilaala akkasii. Kanaaf nagaan na jiraadhaa baay'ee isin jaalladhaa baay'ee isin kabaja aarii keessa galee akka isin haasofkiyaaf dhiifa manarraa taasin ijaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.